isinii dhiyeessuu hin danda'u. Garuu geemii mucaa kana irratti taphatame jira jedhamaa jira. Geemiin boonii irratti taphatame hin jira jedhamaa jira. Wayyoo. Bakka waa argiteetti mucaan kuni. Wanti isheen argite immoo abdii ishee kutachiiseera bakka. Guyyaan kun akka inni dhufu nan beekaa jette. Dhageessanii? An sargiimtii intalli kunneen gadda dhaabbattee sargii feekii natti fakkaate anaan. Ifa manaa godhaa waan akkas jedheef. Sargii garaa ishee irraa hin taane wayi. Dhugaa waaqaan isinitti hima dhugaa waaqaa. Jechuun hiriyoonni ishee biran jiran. Nan sobee laata mee koomentiidhaan na beeksisaa mee. Hiriyoonni ishee baay'een biran jiran. Eengadda gaafa sargii godhatte. Namoonni biran jiran. Namoonni ani hin beeku famasiidha jedhamanii biran jiran. Sargiimti ishee eengadda godha. Lama nun ajjeesina. Lama nun ajjeesina. Namoonni eessa jirti jettanii gaafata hartanii already amma reeffi ishee ba'aa jira jedhame. Riyaan koo amma achi jira. Riyaa baay'ee boonii itti aanudha Hamzaanii. Boonii wajjin baay'ee walitti siqaa. Jalqaba ree isatu illee dafee bira geedhee mayyaada. Akkuma ammaasee poolisoonni gaafa dursanii qaqqabanii inni immoo booddeedhaan deeme. Hospitaalaa Minilikiidhaan reeffi ishee bulluu jedhamee ture. Amma immoo namoonni hundumtuu achi yaa'anii galuuf kaanaan lakki reeffi ishee ba'uu jedhanii amma kan isheen jirtu hospitaala Minilikiidhaa jechaadha. Buuzee isinin gashedheen ture bakka sababa waan tokko nama tokko hubachuu hin danda'u bakka waan akka ta'e hin beeku malee. Burtee addana jirta modereetara warroonni qabdan namoota gaggashaa. Kanaafi akkan odeeffannoo qabutti akkan amma ammaatti nama lamman sadan tokko irraa bilbilaan haaseetti hin beektuwan waan sobaa isinii kennuu hin danda'u. Informeeshinii sobaa isinii dhiyeessuu hin danda'u. Garuu geemiin mucaa kana irratti taphatame jira jedhamaa jira. Geemiin boonii irratti taphatame hin jira jedhamaa jira. Wayyoo. Bakka waa argiteetti mucaan kuni. Wanti isheen argite immoo abdii ishee kutachiiseera bakka. Guyyaan kun akka inni dhufu nan beekaa jette. Dhageessanii? Akka itti isin gashuun na beem. Bakka inuma ashkarakkara malee waan tokko fiduu hin danda'u. Please namarratti hin bilbilina. Namarratti hin bilbilina. Yakka maaliin haasaara asirratti? Hin bilbilinaan irratti. Hin bilbilina. Akka amala keessanii afaan kee qabadhuu taa'inaan jechuufi waan tokko iyyuu hin qoratin nama tokko iyyuu hin gaafatin jechuuf namteetti bilbiltu. Moo maanni? Anna maalin jechaadhaan harkaa iyyuu badee haqa intala kanaanuu barbaada. Intalli kun ganamteetti bakka. Abdii ishee kutachiiseera. Viidiyoo gahaa qabdi. Mee haqa intala kanaa baasaatii rakkoo ishee baasaatii garuu
garuu maal godha? Waa dubbachuuf kenniisin. Waa dubbachuuf kenniise. An sargiimti intalli kunneen gadda dhaabbattee sargii feekii natti fakkaate anaan. Ifa manaa godhaa waan akkas jedheef. Sargii garaa ishee irraa hin taane wayi. Dhugaa waaqaan isinitti hima dhugaa waaqaa. Jechuun hiriyoonni ishee biran jiran. Nan sobee laata mee koomentiidhaan na beeksisaa mee. Hiriyoonni ishee baay'een biran jiran. Eengadda gaafa sargii godhatte. Namoonni biran jiran. Namoonni ani hin beeku famasiidha jedhamanii biran jiran. Sargiimti ishee eengadda godhatte mucaan kuni garaarraa natti hin fakkaatu anaan. Garaarraa natti hin fakkaatu. Sobdee waan kolfaltu wayii natti fakkaati. Sobdee waan nama gammachiisuuf waan kolfitu wayii natti fakkaatti. Rakkinaaf harkaan kennu. Akka namni natti kolfu hin godhu jettee waan yeroo hundaa rakkina ishee dhossitu natti fakkaatti anaan. Miidiyaa kanarraa kolfaa oolte galtee waan mana ishee cufattee boossu natti fakkaatti booniin anaan. Isinitti himaan. Jireenyi baay'ee keenyaas kanuma. Dhugaa waaqaan isinitti himaa. Laayifii kana irratti waan nutti tolu fakkaataa bakka gaafa miidiyaa kana gubbaa wayyaa biraandii sanbata uffannee gaafa dhannee viidiyoo waraabnu waan rakkina tokko hin qabne fakkaan. Garuu akkas miti. Dhugaa waaqaa isinitti himaa. Akkas miti. Ijoolleen shamarranii moonaa ajaa'iboonaan. Ijoolleen shamarranii nuunillee hiriyoota qabnaa. Waluma walii keenyatti rakkina ni manna. Daffarree mayyuu bakka rakkina keenyaatti qaawwaa keenyatti namatti ni mana warri dhiiraa kun. Ijoolleen shamarranii garuu sobanii kolfu. Argeeraan namoota baay'ee dhugaa waaqa jiraataa isinitti himaa. Sobanii kolfu bakka. Garuu murtii gaafa murteessanii murtii lubbuu ofirratti fudhatu. Murtii bakka jechuun biyya kana keessatti mirgi shamarranii parsantii 100 keessaa parsantii 100 sarbamaadha yoo jenne nan sobsiisu anaa waan baay'ee argaa jirra waan ta'eef. Abaluu gashii namoonni jettanii na dide. Nama tokko iyyuu gashaan jiru na dide dhugaa waaqayyoo isinitti himaa. Kunoo namoota hiriyoota boonii ta'an hedduu isaanii argaara koomentii isaanii. Namoota reeffa boonii bira jiran mataa isaanii argaan jira. Na dide. Koppi liinkii osoo gootanii nama gashuu danda'a ture. Suuraa nama tokko iyyuu argaan jiran. Dhageessanii? Baay'ee nama gaddisiisa.